kana booda paaswordii wifi nama kadhachuun hafeeti jira. Sababni isaas aappii isinitti agarsiisu kana bilbila keessan irraa qabaattan WiFi naannoo keessanitti argamu qofa osoo hin taane kan biyya keessan keessatti argamu iddoo tokkotti haala kana paaswordii isaanii isiniif kennuun akka isin WiFi barbaadan sa'aatii barbaadan itti fayyadamtanii fi isin gargaaruu danda'a. Kanaafis immoo aappii ajaa'ibaa kana akkaataa ittiin buustan akkasumas fayyadamtan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kan laayikii akkasumas illee akkaawuntii kana foloo gochuun eegallu. Jalqabee aappii kana argachuudhaaf gara aappii Play Store bilbila keessanii deemuun qubee jettanii haala kanaan barreessuu sarchii gochuun aappii kana bilbila keessan irratti install erga gootanii booddee open jechuudhaan gara aappii kana haala kanaan seenuudhaan sarchii kan iddoon gubbaatti yeroo isiniif kaalta gochuu kaasuun iddoo sarchii godhan irratti duwwaa jaa jettanii barreessuu sarchii yeroo gootan suuraa kana isinii dhufa. Suuraa isinii dhufu saal tokko kaasuun gara gadiitti yeroo inni barreeffama garaagaraa isiniif banee jedhu suuta jettanii eeggattu muraatti gadi scroll gochuudhaan iddoo install jedhutu kun aappii kana ni buufattu. Sana boodas gara aappichaa seenuudhaan iimeelii keessan fayyadamuun gara aappii kanaa isaanii erga gootanii booddee maappii kan jedhu jala haala kana yeroo isin seentanitti maappii keessan irraa tuqaawwan halluu diimaan argaman waayifaayii naannoo keessan jiran garuu immoo kan hin hojjenne akkasumas kan halluu magariisaan argaman immoo waayifaayii naannoo keessan jiran akkasumas illee yeroo ammaa kanatti seeraan hojjechaa jiran waan ta'eef gara gadiitti maqaa waayifaayii sana biraa show password iddoo jedhu irratti qoodaan salphaama itti passwordii waayifaayii sana baruu isin dandeessu jechuudha. Namoonni aappii kana jaallatan immoo mallattoo koomentii viidiyoo irratti argamu gadi qabdanii turuun immoo isiniif dhufu keessaa tokkotti bu'a. Kana booda paaswordii wifi nama kadhachuun hafeeti jira. Sababni isaas aappii isinitti agarsiisu kana bilbila keessan irraa qabaattan wifi naannoo keessanitti argamu qofa osoo hin taane kan biyya keessan keessatti argamu iddoo tokkotti haala kana paaswordii isaanii isiniif kennuun akka isin wifi barbaadan sa'aatii barbaadan itti fayyadamtanii fi isin gargaaruu danda'a. Kanaafis immoo aappii ajaa'ibaa kana akkaataa ittiin buustan akkasumas fayyadamtan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kan laayikii akkasumas illee akkaawuntii kana foloo gochuun eegallu. Jalqabee aappii kana argachuudhaaf gara aappii Play Store bilbila keessanii deemuun qubee jettanii haala kanaan barreessuu sarchii gochuun aappii kana bilbila keessan irratti install erga gootanii booddee open jechuudhaan gara aappii kana haala kanaan seenuudhaan sarchii kan iddoon gubbaatti yeroo isiniif kaalta gochuu kaasuun iddoo sarchii godhan irratti duwwaa jaa jettanii barreessuu sarchii yeroo gootan suuraa kana isinii dhufa. Suuraa isinii dhufu saal tokko kaasuun gara gadiitti yeroo inni barreeffama garaagaraa isiniif banee jedhu suuta jettanii eeggattu muraatti gadi scroll gochuudhaan iddoo install jedhutu kun aappii kana ni buufattu. Sana boodas gara aappichaa seenuudhaan iimeelii keessan fayyadamuun gara aappii kanaa isaanii erga gootanii booddee maappii kan jedhu jala haala kana yeroo isin seentanitti maappii keessan irraa tuqaawwan halluu diimaan argaman waayifaayii naannoo keessan jiran garuu immoo kan hin hojjenne akkasumas kan halluu magariisaan argaman immoo waayifaayii naannoo keessan jiran akkasumas illee yeroo ammaa kanatti seeraan hojjechaa jiran waan ta'eef gara gadiitti maqaa waayifaayii sana biraa show password iddoo jedhu irratti qoodaan salphaama itti passwordii waayifaayii sana baruu isin dandeessu jechuudha. Namoonni aappii kana jaallatan immoo mallattoo koomentii viidiyoo irratti argamu gadi qabdanii turuun immoo isiniif dhufu keessaa tokkotti bu'a. Kana booda paaswordii wifi nama kadhachuun hafeeti jira. Sababni isaas aappii isinitti agarsiisu kana bilbila keessan irraa qabaattan wifi naannoo keessanitti argamu qofa osoo hin taane kan biyya keessan keessatti argamu iddoo tokkotti haala kana paaswordii isaanii isiniif kennuun akka isin wifi barbaadan sa'aatii barbaadan itti fayyadamtanii fi isin gargaaruu danda'a. Kanaafis immoo aappii ajaa'ibaa kana akkaataa ittiin buustan akkasumas fayyadamtan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kan laayikii akkasumas illee akkaawuntii kana foloo gochuun eegallu. Jalqabee aappii kana argachuudhaaf gara aappii Play Store bilbila keessanii deemuun qubee jettanii haala kanaan barreessuu sarchii gochuun aappii kana bilbila keessan irratti install erga gootanii booddee open jechuudhaan gara aappii kana haala kanaan seenuudhaan sarchii kan iddoon gubbaatti yeroo isiniif kaalta gochuu kaasuun iddoo sarchii godhan irratti duwwaa jaa jettanii barreessuu sarchii yeroo gootan suuraa kana isinii dhufa. Suuraa isinii dhufu saal tokko kaasuun gara gadiitti yeroo inni barreeffama garaagaraa isiniif banee jedhu suuta jettanii eeggattu muraatti gadi scroll gochuudhaan iddoo install jedhutu kun aappii kana ni buufattu. Sana boodas gara aappichaa seenuudhaan iimeelii keessan fayyadamuun gara aappii kanaa isaanii erga gootanii booddee maappii kan jedhu jala haala kana yeroo isin seentanitti maappii keessan irraa tuqaawwan halluu diimaan argaman waayifaayii naannoo keessan jiran garuu immoo kan hin hojjenne akkasumas kan halluu magariisaan argaman immoo waayifaayii naannoo keessan jiran akkasumas illee yeroo ammaa kanatti seeraan hojjechaa jiran waan ta'eef gara gadiitti maqaa waayifaayii sana biraa show password iddoo jedhu irratti qoodaan salphaama itti passwordii waayifaayii sana baruu isin dandeessu jechuudha. Namoonni aappii kana jaallatan immoo mallattoo koomentii viidiyoo irratti argamu gadi qabdanii turuun immoo isiniif dhufu keessaa tokkotti bu'a.